rab. Dhalootatu hicitii qabachuu irraa barata. Dhalootatu gootummaa irraa barata. Dhalootatu waan baay'ee nama kanarraa barata. Waan baay'ee keessa jiru obbolammaa keessa. Obbolammaan Magarsaa osoo har'a gadi ba'ee haasa'e waggaa tokko haasa'ee kan isa keessaa hin dhumne waan baay'ee jira. Garuu naamusa beeka. Safuudhaan guddate. Beekaa jechuun akkasi. Hayyuu jechuun akkasi. Goota jechuun akkasi. Malee akka abujatii xaaqa halkaniif guyyaa tarsaa oolan kana miti. Akka inni gadi ba'ee isaanii wajjin laaqii sana keessa laaqatuufitu obbolammaan Magarsaa iddoo akkasitti makamu obbolammaan Magarsaa akka gochuudhaaf Dr. Lammaan kana no. Afaan isaarraa gaafa dhageenyu amanna. Uummanni Oromoon burjaajayina. Obbolammaan Magarsaa achi dhaquuf obbolammaan Magarsaa akkas obbolammaan hin dhaggeeffatina. Gaafa inni gadi ba'u ofumaan gadi ba'a. Goota hiriyaan qabneera. Kabajaa guddaan qabaaf. Waaqayyoon umurii kennuuf dheeressu. Yeroo gabaabaa keessatti biyya keessatti si arga jedheen abdadha. Nuuf jiraadhu. Baratuu gingilchaa. Baratuu gingilchaa. Baratuu gingilchaa. Sagantaa kiyyatuun hin xumuriin dura waa'ee ijoollee numaan irraa waa dubbadheen xumuruu barbaada. Numaan waa'ee isaanii sooshaal miidiyaa keessatti baay'ee dubbatamaa jira. Baay'ee irraa haasa'aa jiru. Ijoolleen numaan kun dargaggoota ijoollee iddoo adda addaa irraa Oromiyaa iddoo adda addaa irraa walitti dhufanii yaadaan walii galantu dhaabbata hundeeffate. Dhaabbanni kun mootummaa biratti beekamtii argatee ijoolleen kun professionaalii adda addaa qabu. Doktorri isaan keessa jira, daldalaan isaan keessa jira, namooti diraamaa hojjetan iddoo adda addaa irratti qooda adda addaa qaban, tiktokeroonni iddoo adda addaatti walitti dhufanii ijaaraman. Walitti dhufamanii ijaaruu Oromoo irraa maaf dhukkubsattu? Maal isin godhan amma ijoolleen kun? Walitti ijaaramanii konsertii irreechaa ta'u waan barbaadan haa qopheessanii hojii haa hojjetanii mootummaa wajjin haa hojjetanii miti mootummaa wajjin haa hojjetanii atis ijaaramiti hojjedhu. Nama ijaarame hundumaatti dhagaa guurree hin dandeenyaare. Ijoolleen kun siyaasa keessas hin jiran bara. Hojii isaanii dalagatu. Hashaqqalatanii dhiisaa isinis yoo dandeessan ijaaramaa. Magaalaa Finfinnee wajjin hojjetanii Adaamaa wajjin hojjetan bakka barbaadan nama isaan hojjisiisu wajjin dhaqanii hojjetan. Ijoollee ganda akkasiitti hataan marrakkoo qaba. Ganda tokkotti inni sin fuutan kuni ijoolleen kunoo iddoo adda addaa irraa dhufanii maaf ganda tokkotti qabuun isin barbaachise. Godinaalee Oromiyaa iddoo adda addaa irraati ijoollee yaadaan walii galatu wajjiniin dhufee dhaabbata ijaarrate. Dhaaba miti. Dhaaba siyaasaa miti. Dhaaba siyaasaa gaafa ta'u lakkii ganda tokko duwwaadhaa iddoo akkasii ta'e isaan bizinesii ijaaraman hojii hojjechuudhaaf PLC hundeeffatanii konsertii adda addaa qopheessuudhaaf walitti dhufanii ijaaraman. Yoo si tuqeera ta'e na tuqaneedhe. Yoo Oromoo tuqan ta'e immoo ilaa iddoo akkasitti Oromoo tuqan jedhee nutti miti nuti sirratti bobbaana. Kanaachi maa gufuutti taatu? Maa maqaa xureessitu? Maa farrabsitu? Isaan keessa namni hin jaallanne jirama. Kannatti hin tolle. Garuu sababii nama tokkoo kan nama lamaatiif ijoollee kana hundumaa walitti hin jibbu. Rakkoo nama tokko wajjin qabaachuu hin danda'a. Rakkoo nama lama wajjin qabaachuu hin danda'a. Namni 20 immoo maal na godhe? Namni 15 maal na godhe? Dhiisaa waan hundumaatti dhagaa guuraa hin dandeenyu gaan dadhabne. Waan hundumaa balaaleffachaa oolla. Siyaasaan balaaleffan, daldala keessa warra jiraniin balaaleffan, aartistiin balaaleffan. Ijaaramaa isinis walitti kottaa warri wal dhageessan warri wal wajjin deemtan kottaa hojii hojjedhaa waan Oromoodhaa bu'aa buusu. Wanti isaan adda qe'ee tokkoof godhan hin jiru. Wanti isaan adda ganda tokkoof godhan hin jiru. Wanti isaan adda amantii tokkoof godhan hin jiru. Bizinesii mataa isaanii dhaabbata ijaarratanii gaggeeffachaa jiru. Kanaaf akkasittiin utoo hubatame gaariidha. Dhagaa irratti hin guurina. Yoo dandeessan itti makama yoo dandeessan wajjin hojjedhaa yoo hin dandeenye immoo warra wajjin dandeessu wajjin dhaqiitis dhaabbata ijaarradhu hojjedhu kompetiishinii godhi wal dorgomaa achi keessa immoo nuti konsertii bareedaa ilaalaa deemna. Baratuu gingilchaa.